mata dureen irratti dubbadhu baricha adda baafachuu warra barreeffatan ifamaa kompiitaraan nu didee kanaaf agarsiisuu barbaanne turre baricha adda baafachuu kan jedhu irratti dubbadha. Baricha adda baafachuu kan jedhu irratti baranna. Itti fufna sagalee Waaqayyo waa malee nutti hin finne. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 baafan hantuuti keenya wangeela Maatiyos boqonnaa 24 ijoolleedhaaf dhuma irratti hin kadhadha dhiifama naa godha. Hafuura Waaqayyo nu keessa jiru sagalee Waaqayyo dhageenya kanuma. In kadhadhaaf garuu dhuma irratti ijoolleedhaaf. Pray for them. Akka jedhaan sagalee Waaqayyo keessaatiin Maatiyos boqonnaa 24. አማርኛ ነው ያስከው እንግሊዝኛ ነው አማርኛ ማቴዎስ 24 ከቁጥር 36 ጀምሮ ነው ማለት ማቴዎስ በቆና ዲደም ያፍር ለኮብሰ ሶዶሚ ጃ ካሴ ነንዱበዛ ኢየሱስ ኢትደበሌ ጉይቻ ሳፊ የሮሳ ገሩ አባኮ ዱዋቱ ቤከመሌ ኤርገሞኒ ዋቀራሌ ኢልሚስ namni tokkollee kan hin beeku bara Nooyi akkuma ture bara dhufaa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Ishee kanan isin ibsa. Bara Nooyitti akkuma ture bara dhufuu ilma namaattis akkasuma maal hin ta'a? Hin ta'a. Bara sanatti bishaan badiisaa duraa hamma gaafa Nooyi markabatti galutti ishee kana jala muradhaa macaafa keessa yoo ta'e kanaa caaffadha maal jedha hamma gaafa Nooyi markabichatti galuttis namoonni tokkoffaa nyaachuu dhuguu fuudhuu heerumuus turanii. Bara kana senti fakkaata? Maal godha namni bara seenaa baay'inaan? Hin fuudha, hin heeruma, hin heerumti, hin nyaata, hin dhuga. Saba qulqulluudha. Lakkoofsa 39. Isaaniidha. Gaafa bishaan badiisaa dhufu hundumaa isaanii maal godhee deeme? Hariye sokke isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufuut hunduma isaaniiyyuu hariye sokke harri sokkite utuun hin beekin akka turan bara dhufaatii ilma namaattis akkasuma ta'a. Asirratti naa dhaaba ilaalaa gaarii maal jedhaa sagalee Waaqayyoo ኢየሱስ ክርስቶስ ፈከኛ ዱበቴቱ ጩቡ አቲ ጀልቀበ ተቆጥረ ጩቡ ቦላረታ ለማና ግዱቲ ጀልቀበ አዳምራ አባሳኒራቲ አባንሳኒ ዋቀዮን ገዲሲሱራን ከንከ ጩቡን ሱንሞ ኢጆሌሳኒቲ ደርበ ኢጆሌንሳኒሞ ኦለጄሳኒ ጩቡን ኩኒ ባየቻ ዱፌ ቢያለፋ ከሰገለ ጩቡን እንደርባ ሄሎ Cubbun alaatiin darba of eeggadhaa obboloota cubbuun dabarsinaa ijoollee keessanitti gaarummaa dabarsaa darba. Cubbuun hin darba dhalootatti darbe ilmatti ijoollee gidduutti darbe ijoolleen olajjeessani. Kana hundumaa yommuu ta'u Waaqayyo waaqarraa in ilaale. Wanta biyya lafaa keessatti ta'aa jiru yeroo ilaalu Waaqayyo gooftaan maccaa wanta ta'e kan hundumaatti hin gammanneedha wangeelli hin dubbisna annee. Yeroo kanatti Waaqayyo gooftaan maccaa nama Nooyi jedhamu argate. Nooyi eenyuudhaan isa wajjin ilaalla. Annee macaasa uumamaa boqonnaa 6 baafan. Uumama boqonnaa 6 baafadhaa. 34 naa qabadhaa. Amma garuu uumama boqonnaa 6 dhannee baafanna. Seera uumamaa boqonnaa 6 akka jedha. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanittidha. Dirboonni yeroo dhalatanitti warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman dubaroo namootaa
mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fuudhanitti akkuma fo'atanii fuudhanidha. Akkuma fo'atanitti fuudhanii mana fuudhanii haadha manaa godhatanii yommus Waaqayyoodha namni akkuma foonicha isaa uffate sana waan ta'eedhaaf hafuura koo yeroo hundumaa isaan keessaa hin jiraatu. Dhala Waaqayyo waan jedhe barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'u jedhe. Bara sanatti isa boodas gootni hojiidhaan fi humnaan fagoo nama caalu biyya lafaarra ture. Jignoonni bara duraa maqaa qaban kun erga horrii waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman dubartoota namoota bira ga'anii isaanirraa ijoollee hin godhatanii hin argamanii. Ishee kanan sin hiikuu barbaada. Itu achitti naqee. Ilaal maaltu ta'e beektu? Namni biyya lafaarratti baay'achuu jalqabe jechuudha. Edda namoonni biyya lafaarratti baay'achuu jalqabanii kaaseetu yeroo sanatti maal jedhaa dubartoonni hin dhalatanidha. Dubartoonni kun yommuu dhalatanii babbareedoo mimmiidhagoo ture jedha sagalee Waaqayyoo. Yeroo sanaa jedha ilmaan Waaqayyoo ilaal dhaggeeffadhaa gaarte. Ilmaan Waaqayyoo kun eenyu isaan? Warri macaafa qulqulluu hiikanii iddoo kanatti ilmaan Waaqayyoo isa jedhamu kana maal jedhu? Hafuura seexanaati jedhu. Hafuura jallinaa. Ilmaan Waaqayyoo hafuura daabiloos ta'uu danda'a. Akkamitti hafuurri nama dubartii bira ga'ee ijoollee godhachuu danda'a. Garuu maaltu ta'e beektu obboloota koo? Biyya lafaarratti cubbuun galeera waan ta'eef cubbuu kana immoo biyya lafaarratti kan darbate kan fide seexana waan ta'eef seexanni waaqarraati maal yaadaadha? Hammayyuu nama Waaqayyo wajjin akka ol hin argine namaaf Waaqayyo akka rileeshnshiippii hin uummanne barbaada waan ta'eef jedha. Hafuurri kun ilmaan Waaqayyoo inni jedhamu kun jechuudha. Ufeetu jedha sagalee Waaqayyoo. Dubartoonni dhalatan babbareedoo ta'uu isaanii hin ilaalanidha. Yeroo ilaalan achi keessaa fuudhaniitu jedha. Maal godhanidha? Haadha manaa godhatanii ijoollee horatanii. Waaqayyo kana yeroo argu hin gadde. Ilaalaa obboloota ko. Waaqayyo biyya lafaarra waan tokko duwwaa eeyyame durba tokkoof dhiira tokko kan jedhu. Rileeshnshiippiin dhiiraaf durba gidduutti malee namootaaf namoota dhiiraaf dhiira gidduutti miti. Dubartiif dubartii gidduutti miti. Hafuurota wajjiniin miti. Namni akka rileeshnshiippii akka inni godhu kan uume. Dubartii tokkoof dhiira tokko gidduu namni gaa'ela dhaabbatee booda ijoollee horachuu danda'a. Kana kan eeyyame Waaqayyoodha. Seexanni kanuu kana balleessuudhaaf maaliif seexanni dhaloonni akka hin baay'anne barbaada. Yeroo hundumaa seexanni inni guddaansaa taargeetiinsaa yaa obboloota koo maa inni beektu gaa'ila. Gaa'ila. Kanaafiyyuu dhaloota akka hin baay'anneedhaaf seexanni maal godhee Waaqayyoo wanta hin jaallan ijoollee ilmaan Waaqayyoo irra jedhaman kun ijoollee Waaqayyoo akkasinitti hin fakkaatin. Waaqayyoo namoota biraa uumee waaqarra kaa'e miti hin qabu Waaqayyoo. Manaafis isa jedhamu Amaariffaan jechuudha. Isaanii akka sagalee Waaqayyoo komentarii macaafa qulqulluu ilaalee akkan argetti. Isaantu dubartoota bira ga'aniitu mucaa godhatanii yeroo sana maaltu ta'e ilaa akka jedha. Lakkoofsa 5 ilaala wanta ta'e ilaalaa na wajjiniin dubbifadhaa. Waaqayyo yommuu jedha jallinni namaa lafarratti baay'achuusaa. Waaw ilaalaa. Waaqayyo yommus jallinni namaa lafarratti baay'achuusaa. Wanta namni guyyaa hundumaa garaasaatti yaadee qopheessu hundinuu jallaa duwwaa ta'uu isaa hin arge. Ilaala obboloota sagalee Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo jedha. Namni wanta inni yaadatu godhu wanta inni hojjetu hundumtu maal akka ta'e argeedha. Jallaa akka ta'e. Waan gaarii akka ta'e xuraa'ummaa akka qabu Waaqayyo waaqarraa hin arge jedhaan. Har'a biyya lafaa kan jeeqaaru jallina beektu obboloota ko. Obboleessa kan obboleessa akka inni ajjeesu godhu jallina ijoollee Addaamiin jalqabe biyya lafaa kan goolaa jiru har'a. Inaaffaa xuraa'ummaa isa Waaqayyo jibbeetu har'a uumamni akka inni ol fixaa jiru godhaara. Cubbuudha obboloota waan gabraa miti. Yoo har'a namni ol ajjeese
Waaqayyo namni akka hojjeessu miti kan inni uume. Waaqayyo namni akka inni wajjin jiraatuuf uume. Namni akka inni jaalalaan wajjin jiraatuuf Waaqayyo nama uume. Malee namni akka hojjeesee ol balleessuudhaaf boolla keessatti ol awwaaluudhaaf qotee akka inni boolla hin goone Waaqayyo. Kaayyoo Waaqayyoo kana miti. Garuu siidii xinnoo tokkotu dhala namaa keessa galte isheetu arra obboloota biyya lafaa goolaa jira. Isheetu arra biyya keenya goolaa jira. Isheetu dhaloota keenya goolaa jira. Cubbuu ishee jedhamtu jechuudha. Akka jedha lakkoofsa 6. Waaqayyoodha nama lafarratti uumuusaa inni maal ta'e hin jaallate Waaqayyo nama uumuusaa. Akeedha hin jibbee Waaqayyoodha. Waaw. Waaqayyo uumama harka isaatii nan jibbe jechuun isaa jalqabaa fi obboloota ko akka dubbifadhaa. Waaqayyo uumama uumuusaaf nan jibbe. Maaliif jibbe Waaqayyo? Jallinatu baay'ate. Karooraaf ajandaa Waaqayyo ittiin nama uumerraa namni kaate. Sagantaa namni Waaqayyo ittiin uumerraa namni kaate. Kanaaf Waaqayyo nama uumuu kotti nan jibbeedha. Hin jibbe Waaqayyo. Ana jedhamti wangeela hin jibbe Waaqayyo. Jalqabaaf sagaleen kun dhufe nan jibbeedha Waaqayyo. Nama uumuu kotti nan jibbeedha. Waaqayyo dubbatama. Waaqayyo sa Waaqaaf lafa uumu yeroo na ilaalu yeroo sin ilaalu nu keessa wanta hin keenyetu nu keessa gale waan ta'eef cubbuutu nu keessa galee obboleessa jeesise jallina hojjechiisa. Dhiiratu dhiiraa wajjin hin ciisa. Dubartii wajjin hin ciisa waan ta'eef Waaqayyo Waaqarra taa'ee yeroo kana ilaalu hundumaa maal ta'eedha? Hin jibbe Waaqayyo. Arra Waaqayyo wanta biyya lafaa irratti ta'aa jiru jibbaa'eedha. Jibbaa'eera obboleessa koo obboleettii koo. Bara keessa jirtu bari ilaali. Waaqayyo gammadaa sitti hin fakkaatin jibbaa jira. Hin jaallatu Waaqayyo wanta ta'aa jiru kana. Maal godhare Waaqayyo? Jibbee dhiise miti Waaqayyo. Wangeelli wanta inni dubbatu laala. Waaqayyo hin jibbeedha. Guutummaa garaa isaattis maal jedhe? Hin gadde. Waaqayyo nutti hin gaddin maaloo? Ameen jedhime. Hin gadde Waaqayyo yeroo ilaalu hin jibbe Waaqayyo gooftaan machaa Waaqarraati amamoo hin gadde garaa isaatti wanta ta'aa jiru yeroo ilaalu Waaqayyo. Hin gadde Waaqayyo. Waaw. Hin gadde dhalaakeedha sagalee Waaqayyo hin gadde Waaqayyo Waaqarraa lakkoofsa 7. Waaqayyo jedha nama isaanii uume lafarraa maal nan godhaa? Nan haxaa. Waaqayyo hin jibbe hin gadde kanaafiyyuu maal hin godhan? Nama uume kanan dumaa lafarraa nan haxaa. Namni jallaa ta'eedha. Baay'achaa akkuma deemu namni jallina hojjechaa deema beektuu kana. Jallinni har'a biyya lafaa irratti jiru Waaqayyo hin gammadu. Jibbaa jira Waaqayyo wanta ta'aa jiru biyya keenya keetti. Waaqayyo dhiigi ijoollee yeroo dhangala'u. Dhiigi beekaa wallaalaa yeroo dhangala'u. Haadha hiyyeessaan yeroo isheen boossu. Yeroo abbaan hiyyeessaa gaddu Waaqayyo Waaqarraa gammadaa jira sitti fakkaata obboleessu. Waaqayyo Waaqarraa gaddaa jira. Garaan Waaqayyo hin gadda. Uumama harka isaatii namni obboleessi yeroo ajjeesee bineensatti dabarsee kennu bineensi dhalli namaa Waaqayyo ulfinaan uume nyaatee caccabsee lafee duwwaatti gate. Anaaf siif televezyiinii irra teenye ilaalle feesbuukii irratti ilaalle waaw Waaqayyo Waaqarraa garuu hin gadda. Hin gadda Waaqayyo. Anaaf siif xaba fakkaachuu danda'a Waaqayyoof xaba miti. Ulfina dhalli namaa Waaqayyo kan ittiin uume. Kanaaf Waaqayyo gooftaan Waaqarraa hin jibbaa hin gadda wanta ta'aa jiru. Dammaqaa obboloota koo baricha baraa. Yeroo nun keessa jiru yeroo akkamii akka ta'e baruu qabna ilaaluu qabna. Maaliif sagalee Waaqayyo bara nun keessa jiru akka mastaawutii nutti meera waan ta'eef arra waanan sinitti himu bara keessa jirtu bari obboleessoo obboleettii koo barati keessa jirtu maal akka ta'e sagalee Waaqayyo sitti hima waan ta'eef ilaalaa akka jedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo nama isaan uume lafarraa nan haxaa. Nama horii qe'ee bineensa wanta lafarraa munnuuqu. Horraa qilleensa keessaa balali'an akkasuma nan godha. Anoo isaan uume isaan uumuu koo maal ta'eera? Jibbeera. Jibbeera jedhe Waaqayyo. Nan jibbe bakka namuma uumuu kooti bineensa uumuu kooti nan jibbe. Nan jibbe Waaqayyo. Kan hundumaa dubbateetu Waaqayyo. Kan hundumaa ta'eetu. Biyyi lafaa kan hundumaa bakka biyyi lafaa xuraa'ummaan guutte biyya jirtu keessatti.
Waaqayyo immoo nama dhabu yeroo hundumaa. Waaqayyo nama dhabu nama Waaqayyoon jaallatu nama Waaqayyoon sodaatu. Hin dhabu Waaqayyo yeroo hundumaa. Isa taata laakka jedha sagalee Waaqayyo. Nohi garuu Waaqayyo duratti maal ta'edha? Faara tolaadhaan ilaalame jedha. Nohi garuu kana hundumaa yeroo ta'utti Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalamedha. Ati maal fakkaata irra Waaqayyo duratti? Ani maaliin fakkaata? Wanta ta'aa jiru hundumaa keetti Waaqayyo akkamitti na ilaalana? Akkamitti sin ilaala sin? Waaqayyo wanta ta'e hundumaa jibbee gaddee garaansaa nama nan balleessa jedhe keetti nama Nohi jedhamu Waaqayyo argate jedha. Si argatu Waaqayyo. Dhaloota keessatti si argatu. Nama Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame, nama Waaqayyo duratti jaallatame, nama Waaqayyo duratti karaa Kiristoos filame, Waaqayyo si haa godhatu. Bara dhaloonni Waaqayyo irraa galagale. Yaa saba Waaqayyo bara nun keessa jirru bara salphaa isinitti hin fakkaatina. Bara namni bineensatti heerumuu nan danda'a jedhu keerraa. Beektaa kana. Bara namni sareetti heerumu. Bara namni dubartiin saree abbaa manaa kootti hojjechuun ciistu keessa jirra. Bari wangeelli karaa inni itti deemaa jiru sirriitti akka isinii galuun barbaadaara. Ilaaltee duwwaa beeyyasuusum jettee akkatti dabartu miti. Waaqayyo akkatti dammaqxee dhufaatii isaa hedduuf sitti argisiisaa. Akkati bara keessa jirtu hubachuudhaaf har'a isinitti himaa obboloota koo waldaa keessatti dhiiraaf dhiira tolfuudha. Dhugaadha moo soba kun? Lubatu dhaabbatee uffata lubaa uffatee fuusisaa moolu. Hedduu kan waldaan kiristiyaanaa iyyamtee dhiiraaf dhiirri ol fuudhaan dubartiif dubartiin ol fuudha. Waaqayyo kan hin jaallata? Jaallatu. Hin jaallatu Waaqayyo. Nama kanaaf uume Waaqayyo. Hin uumne Waaqayyo kanaaf. Karoorri Waaqayyo ajandaa Waaqayyo kana miti. Namni bineensa wajjin akka inni jiraatuuf miti. Waaw. Namni mana isaa keessatti bofa horsiisee bofatti akka inni sagaduuf miti. Namni bineensa mana keessatti horsiisee bineensa Waaqa godhatee akka inni waaqeffatuuf miti. Waaqayyo kan inni nama uume. Waaqayyo Waaqa irra taa'ee irra ilaalaa hin gadda Waaqayyo. Kanaaf nama nu uumne kana. Yesus Kristos in kanaaf erga miti. Yesus Kristos biyya lafaarra kan inni dhufee dhoqqee saawwaa keessatti dhalate. Yesus Kristos namoonni karasaa gara jireenya bara bara akka galaniif garuu dhalli namaa ammayyuu didee Waaqayyo irraa galagalee jallinni biyya lafaarratti baay'atee jira. Bara anaaf isin jirru keetti. Furmaanni isaa maa inni nuuf? Jireenya Nohi irraa barachuu qabna. Furmaanni isaa arrab isinitti obboloota koo. Nohi nama akkamii ture Waaqayyo duratti? Waaqayyo Nohin yemmuu ilaalu faara tolaadhaan akka Nohi ilaalamu kan isa godhe maayin? Nohi akka koof akka keessan nama ture. Nohi akka koof akka keessan nama nyaatu nama dhuguu ture. Garuu Waaqayyo akka inni faara tolaan ilaalamu kan isa godhe maayin? Nohi irraa arra waan baran wanta sadii isinii kenna. Jireenya koof jireenya keessan keetti apply gochuu qabna bara jiraannu kana keessa. Obboloota koo bara kana keessa waldaa dhufuudhaan baricha kee darbuun hin danda'amu. Faarfachuudhaan waldaa keessa darbuun hin danda'amu. Jireenya Nohi irraa wanta baran tokkoffaa Nohi nama qajeelaa ture. Tokkoffaa ilaalaa Waaqayyo akka inni Nohi filatu kan isa godhe maa inni? Qajeelummaadha. Nohi dhaloota sana keessatti nama maalii turedha? Nama qajeelaa ture. Nama qajeelaa ta'e. Ameen jedhame. Ilaa obboleessa koo dhaloota Waaqayyo irraa galagale dhaloota Waaqayyo itti gadde keessatti Nohi garuu isaaf manni isaa Waaqayyo duratti maal turanidha? Qajeelaa turanidha. Qajeelummaa jechuun maa inni beektu? Jallina dhiisanii Waaqayyoof jiraachuu jechuudha. Waan gabraa hin qabu. Qajeelummaa jechuun xuraa'ummaa dhiisanii qulqullummaa jechuudha. Nohi garuu dhaloonni kana godhu keetti jireenya maalii qaba ture?
jireenya qajeelummaa qaba ture. Atoo anoo maaliin fakkaadhan bara dhaloonni akka barbaade jiraachaa jiru kana keessa. Jireenyi koof jireenyi keessan maal fakkaata? Waaqayyoo akkamitti miizana Waaqayyoo irra yeroo teenyu maaliin fakkaadhan? Miizana namaa miti dhiisaas waa'ee namaa. Miizana Waaqayyoo irra teenyan dubti keenya gaaf tokko. Beektaa kana. Har'a miizana namaa irra teessee ol ba'uuf gadi bu'uudhaan inni dhiphatin miizana isa bara baraa irra teessee gaannamii galuudhaaf jireenya bara baraatti galuudhaaf kan jiru. Of eeggadhu isaaf. Obboleessa koo obboleettii koo har'a ergaa Waaqayyoon sinii qaba. Namni baay'een miizana Waaqayyoo irra taa'ee abaluun akkanaan jedhe abaluun akkanaan jettee kan dhiphachaa jirtu sitti hima. Miizana Waaqayyoo dura ganaa dhiyaatta. Yeroo Waaqayyoo Waaqa irraatti miizana isaa dura si kaa'u maal akka fakkaatti duwwaa isatu si adibu. Inni si adibu. Miizana Waaqayyoo dura taa'e Nooyi miizana Waaqayyoo irra yeroo taa'u Waaqayyo maal nama qajeelaa ta'e hin argadde. Nama qajeelaa si argatu Waaqayyo. Ameen ameen jedhaa. Si argatu Waaqayyo gooftaan maccaa. Hin argate. Nooyin Waaqayyo gooftaan yeroo ilaalu miizana isaa irra taa'e. Nooyi miizana dhalootaa irra yeroo taa'u nama gaarii miti ta'uu danda'a. Jaarsattiin kun immoo jira wangeela irra isinitti himaa. Itti ashoofu turani, itti qalladu turani. Ati moo cheerchi. Ati moo Yesus. Ati moo waldaa. Ati moo qulqullummaa. Ati moo gooftaa etta. Madaalli namaa dhiisi madaalli Waaqayyo irra taa'eeti. Abbaan barbaade waan jedhu Yesuus wajjin hin deemu obboleessu. Dhuma keetu ifa. Destinii keetu bal'aadha. Waaqayyo nu gargaaru mee? Naa gargaaruudhaa mee? Naa gargaaru barichi baramaadha obboloota. Nama nyaata. Baay'een nama nyaatameera waan ta'eef akka hin nyaatamne Waaqayyo nutti dubbachaa of eeggadhu. Nooyi dhaloota keessatti of eeggata ture. Jaarsattiin kun immoo itti qoosu turani. Qalbii diddiiradhaa. Jaarsattiin maal isheen jedhu turan wangeela irra jira. Nooyi garuu Waaqayyo duratti miizana Waaqayyo duratti madaalli Waaqayyoon Waaqayyo yeroo ilaalu maal nama qajeelaa dhaloota jallinaa keessatti. Dhaloota badiisaa keessatti Waaqayyo nama qajeelaa argate. Waaqayyoof nama qajeelaa ta'uun barbaadda taanaan dhaloota jallina keessa jirtu kana keessatti siif mana kee eeggadhu. Nooyi waan inni godheen sinitti hima. Nooyi waan inni godheen sinitti hima. Daqiiqaa 7 qaba asirratti naa waan ta'e. Ilaamee Nooyi waa'ee namaa miti kan inni hojjechaa ture. Innii fi manni isaa, atteenshinii isaa, jireenyi isaa, ijoollee isaa irra ture. Sinitti immoo obboloota ko namni waan barbaade godhu mana kee, ijoolleen kee, ati Waaqayyo wajjin jiraachuu make sure ta'e obboleessu. Make sure ta'e Waaqayyo wajjin jiraachuu kee maaliif beektu? Maatiyos boqonnaa ganaa sinitti dubba. Maatiyos sanarraa maal jedha beektu? Dingata jedha. Akka hattuun uftutti dingata Yesuus maal taa'edha? Hin dhufaa'edha. Ituuti hin beekin. Ituuti hin yaadin. Ituuti jedha. Akka jedha Maatiyos 24:32 kaastanii amma 41 yeroo ilaaltanidha. Hinni tokko lafa qonnaa jira jedha. Akkasuma jedha dhugaa. Lafa qonnaa qotiisa qotaa'edha. Inni tokko isheen tokko maal gooteedha? Daakuu daatteedha. Kun hundumtuu maal? Hojiidha. Beektumti? Hojiidha. Hojii anaaf isin nama adda addaa moo hojii adda addaa qaba. Bomulaa kun lafa isaan hojjetan hin hojjedhu. Taaraqeenyi lafa hin hojjetu hin hojjedhu. Agartanii? Inni iddoo isaa jira, ani iddoo koon jira. Kana gidduutti dingata anaaf isarratti waa dhufu. Dinganni sun garuu yoo jireenyi isaa qophaa'eera ta'e ani hin qophoofne ta'e inni sokka na biraati ani hin sokku. Waldaa tokko keessa waaqeffattee fi mootummaa Waaqayyootti hin galtu ol duukaa. Gooftaa wajjin yoo jiraatte garuu mootummaa Waaqayyootti galta. Destiniin kee isa ta'uu qaba obboleessu. Ebenezer keetti membarii taatee waraqannachi ta'uu danda'a. Waaqa irratti membarii hin taane taanaan mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Waldaan kiristaanaa si beekuu dandeessi membarii taatee waraqata irratti caafamtee membarummaan kee Waaqayyoo duratti hin beekamne taanaan arrasitti nima deebitee Waaqayyo irratti akka beekamtuuf fuula Waaqayyootti jireenya qajeelummaa jiraadhu.
Maal sii godha namaaf jira? Nama duratti fakkeessine jiraachuun ga'uu qaba bara kana keessa. Waamicha kee hin beektu waan ta'eef akkatti waamamtu hin beektu. Jireenya kee qajeelummaadhaan Waaqayyo wajjiniin jiraadhu. Nooyi maal qaba ture hin jedhe jalqaba. Jireenya maalii qaba? Jireenya qajeelummaa. Maal keessatti? Dhaloota maalii keessatti? Dhaloota jallinaaf hammeenyaan guute keessatti. Barri kun wal fakkaataa ama Nooyi wajjinii, bara Nooyi wajjinii yeroo ilaaltan. Akkam waan xinnoo sinti mul'achaa hin jiru. Bara manuun keessa jiru maal akka ta'aa jiru. Bara namni nama jibbu, bara obboleessa jibbu. Namni qorra qawween isaa ol ajjeesu caalaa jechaan ol ajjeesaa ol baay'een keenya beektu kan. Qawween immoo xaa gootee jechuun sokka. Jechi garuu bara baraan sammuu namaa keessa. Naaf eeggadhaa. Teksii kana dubbiseen har'aaf kan irratti dhaaba. Jireenya Nooyi irraa maal barachaa irra ni jalqabaa nama maalii ture hin jedhe? Qajeelaadhaan qajeelaa. Waaqayyo duratti akka inni faara tolaadhaan ilaalamu kan isa godhe jireenya isaatu qajeelaa ture. Malee waan gabraa miti. Qabeenyaan ni korneen waldaadhaaf kennuun miti. Tajaajila inni tajaajiluun hin jedhamne. Tajaajila keenyaan Waaqayyo duratti tajaajila kootiin hasterii ta'uu kootiin hin jiru Waaqayyo duratti ana jireenya qajeelummaa jiraachaa jirta moo isa lallabdeetti jiraachaa jirta moo maal fakkaata Waaqayyo duratti dubbii. Kanaaf jireenya qajeelummaa ishee jalqabaa jireenya Nooyi irraa Waaqayyo duratti kan inni fudhate qajeelummaa. Macaafa qulqulluu Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 5 baafanname. Qorontoos lammaffaa. Shan 21. Maal jedha? Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbuu isa godheera. Cubbuu isa godhameera. Godheera. Garteetu maal jedha? Waa'ee Yesuus dubbata jiru qajeelummaan anaaf isin arra argachuu dandeenyu. Hojii keenyaan dandeettii keenyaan maanni beektu akkasin hubachuu barbaadu. Sagalee Waaqayyoo irratti Nooyi hojii isaan argate kan jedhu jiru. Garuu maal jedha? Waaqayyoo duratti faara tolaadhaan ilaalameeti. Faara tolaadhaan ilaalamu immoo kan isa godhee jireenya isaatu qajeelaa ture. Har'as obboloota koo jireenya qajeelummaa qabaannuun kuni karaa eenyu nuu laatame? Karaa Kiristoosidha. Jireenya qajeelummaa qabaachuudhaaf namni hundumtu Kiristoositti jiraachuu qaba. Kiristoositti amanuu qaba. Kana gaa sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu Kiristoositti hin amanne Kiristoositti hin jiraanne taanaan qajeelummaa jiraachuu hin dandeessu. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu hin dandeessu. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu hin dandeessu. Jireenya sana jiraachuudhaaf soorsii jireenyaa isa ta'e Kiristoosii wajjin ol arguu qabda. Elektiriikiin kun dhufuudhaaf soorsii isaa wajjin maal ta'uu qaba? Ol arguu qaba. Ibsaan kun ifee anaaf isin ol arguudhaaf iddoo ibsaan sun dhufu sanatti ol argisiisuu qabna. Achitti ol hin argu taanaan maa ennaan ampoolii enna. Ampooliin kun immoo hin gubanne soorsii isaa wajjin maal hin taane ol hin argine. Namni soorsii isaa wajjiniin Iyyasuusii wajjiniin ol hin argine membarii waldaa ta'uu danda'a malee jireenya qabaachuu hin danda'u. Kana muree isinitti marrana. Qabaachuu hin danda'u. Membarii garuu ta'uu hin danda'a. Maaltu isa dhowwa? Waldaan yoo membarii barbaaddi bara seenaa. Kanaaf lubbuu fayyaa irratti ol dhumna miti har'a. Membariin tusin as guuttanii akkamiin jaalladhan. Maal naa godhanaaf? Maal sinii godhas keessa guutuun? Isa gubbaa wajjiniin soorsiin keenya waliin argine. Maal sii godha? Waldaa kana kee jiraattee mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Iyyasuusii wajjiniin jiraattee mootummaa Waaqayyootti galtu. Isa irratti ama yoo obboleessa yeroo hundumaa warra na dhaggeeffachaa jirtan iddoo jirtu waldaa jirtu tun ta'in jireenya keetu ilaalama Waaqayyo. Maaliif? Maalirra teenyan jedhe? Miizana irra teenya. Miizana dhaame? Miizana. Miizana namaarraa? Miti. Miizana keessan irraa ammaa nama gaariidha. Paastariin keessan maal jedhan? Miizana Waaqayyo irratti garuu hin beekamu waan hin jedhu. Ganaan argadha. Kanaaf of eeggachuun qaban iyyuu jireenya hin jiraadhu. Innumti keenya of eeggachuu qabna. Miizanichi jira. Ganaa inni dhufa amma miizanichi. Yoo dingata. Hin beeku ani yeroo isaa. Abbaa koo duwwaatu beeka. Ilmiyyuu hin beeku jedhe Yesuus. Kana jechuun Yesuusii gaafa dhufu hin beeku. Eenyu duwwaatu beeka? Abbaa isaa duwwaa beeka. Filiphiyos boqonnaa 3:9. Filiphiyos 3
Sadi sagal maal jedha? Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee ergameera. Ilaala. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee ergameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Ameen jedhame. Qajeelummaan koo Phaawulos dubbata. Ani Kiristoosiidhaan maal ta'eera? Ergameera. Okay? Eddan argame moo'edha. Qajeelummaan koo maal keessa argama? Kiristoos keessa argama. Qajeelummaan kan hin argamu eenyurraan? Kiristoos keessaan argama jechuudha. Phaawulos maal jechaadha? Hojiidhaan miti Yesuusitti amanuudhaan jiraachuudhaan qajeelummaan argama jedhee dubbata. Laakka jedha. Isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kuni Waaqayyo biraa dhufe. Amantiidhaanis amantii irrattis maal ta'e? Dhaabbateedha. Agartaniitu qajeelummaan kun eenyu biraa dhufe? Waaqayyo biraa dhufe. Eenyuun Waaqayyo biraa dhufe? Eenyu Waaqayyo biraa dhufe? Kiristoosidha. Kiristoos kan immoo itti amanuun kun immoo maalirra dhaabbateedha? Amantii irra dhaabbate. Qajeelummaa maalirra dhaabbate jechuudha? Kiristoos irratti dhaabbata. Kiristoos immoo maa inni? Amantii jireenya keenyaati jechuudha. You see, sagalee Waaqayyoo ol qabate jechuudha. Noirra wanta nuun baru inni jalqaba jireenyi isaa maal tureedha? Qajeelaa tureedha. Jireenyi kee Waaqayyoo irratti maal fakkaata? Qajeelummaa qabnaan. An ofii koon deebisaa, isin ofii deebisnaa. Torban kana warra jireenya isaanii qajeelummaan jiraatan Waaqayyoon waa godhu. Dhaabbannee Waaqayyoon galateeffannee.